Maqaan kiyyaa hiikee barkiin jedhama. Magaalaa duukaa min jiraadha. Waaqayyoo bara 2014 geest haawusii asitti argamaan darajeen nuuf kadhatanii yeroo sanatti dhalaan qabun ture. Waaqayyo na gargaaree kunoo amma yeroo kana dhala qabadheen fuula keessan dura dhaabadha. Ani waggaa bara 2012 ji'a shanaffaadha kan gaa'ela godhadhe. Hanga sanatti garuu dhala godhachuu hin dandeenye. Kanaaf amma garuu Waaqayyo na gargaaree. Ergamaan darajeen bara 2014 sana yeroo naa kadhatanitti daa'ima dubaraa argattaa naan jedhanii achi booda abbaa warraan kiyya biran ture yeroo sanatti bara 2015 yeroo dhufetti yeroo sana gara ji'a 4 ture garaatti naafi. Sabni Waaqayyoo harka keessa walitti buusaatii Waaqayyoof galata dhiyeessaatti dabalaati. Gara malaa yaalaas deemuuf baay'ee hin karoorfanne. Bakka abdii maanin caljedhe mangara kana dhufe bakka geessa yeroo sanatti raajiinis namoonni dhala labdaan karaa adda addaatiin bakka ikoonomiin keessanis jedhanii kadhata nama kuma tokkoof akkas geestaawasii waamanii turani. Kazaan yeroo sanatti nan dhufe Waaqayyo kunoo hidhaa koo hiikee yeroo kana na gargaaree naa galateeffadhaa Waaqayyoon saba Waaqayyoo.